kanneen channel YouTube keenya faaraa ta'an subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Raayyaan waraana Iraan seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif misaayilota baalaastikii ammayyaawaa fi dandeettii guddaa qaban kan Khorram Shahr 4 jedhaman fayyadamuudhaan buufatoota waraanaa Ameerikaa biyyoota Qatarii fi Bahrain keessatti argaman irratti haleellaa ulfaataa raawwatanii jiru. Buufatoonni waraanaa kunniin lameen humna waraanaa Ameerikaan baha giddu galeessaa keessatti qabduuf iddoowwan tarsiimawaa fi baay'ee murteessoo ta'anidha. Misaayilli kun akkamittiin sirna ittisa ammayyaawaa fi guddicha addunyaa kanaa jedhamu cabsuu danda'e? Ga'umsa misaayilaa Iraan isa haaraa kanaa qabannee jirra. Televiziiniin Iraan dambalii haaraa fi ulfaataa misaayilota gara lafa diinaatti erguu isaa yeroo labsu Tel Aviv fi kibba Israa'elitti saayireeniin akeekachiisaa akkuma faggaa waraanaatti osoo walirraa hin cinne iyyee jira. Suuraaleen naannichaa ba'an misaayilonni kunneen sirna ittisaa tarsaasanii yeroo rukutanii fi gamoon dho'insaan yeroo raafamu agarsiisu. Kun lola qofa miti, kun cabaa lafeeti. Gama kaaniin Iraan isheen guyyoota darban lola lafoo fi samii irratti xiyyeeffattee turte. Harka ishee gara galaanaatti dheeressuun mootii galaana Ameerikaa doonii guddittii USS Abraham Lincoln irratti tarkaanfii rifachiisaa fudhattee jirti. Bal'inaan dhageessu. Torbanoota darban keessaa yeroo Ameerikaa fi Israa'el Iraaniin xiyyaaraan rukutan yeroo Iraan gubattuun namoonni baay'een gaaffii tokko kaasanii turan. Michuun Iraan inni guddaan inni Ameerikaa akka bofaatti jibbusuun eessa jira? Kim Jong Un maaliif cal jedhee moo sodaatee boolla seenee? Miidiyaaleen hawaasaa qosaadhaan guutamee suuraa Kim raadarii ilaaluu fi anas waraana kanaaf na waamaa jedhuun fakkeessanii hojjetan. Garuu Kim kunoo addunyaaf ergaa sodaachisaa qabatee Iraan cina hiriiruun dhufee jira. Yoo gaxumuraatti nuuf faana turtan iccitii bal'aan dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashamaar kafunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya faaraa ta'an subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. ובסוקולוב חולון פגיעה ישירה, אוטובוס שלם עולה באש, אוטובוס שלם עולה באש, מכוניות, אנשים, אני לא מאמין, 10 מטר מאיתנו יש פה אוטובוס עולה באש. Akka gabaasaa miidiyaaleen addunyaa keessattuu buufanni tamsaasaa biyya Faransaay LCI jedhamuun ifoomsetti raayyaan waraanaa Iraan seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif misaayilota baalaastikii ammayyaawaa fi dandeettii guddaa qaban Khorram Shahr jedhaman fayyadamuudhaan buufatoota waraanaa Ameerikaa biyyoota Qatarii fi Bahrain keessatti argaman irratti haleellaa jabaa raawwatee jira. Buufatoonni waraanaa kunniin lameen humna waraanaa Ameerikaan baha giddu galeessaa keessatti qabduuf iddoowwan tarsiimawaa fi baay'ee murteessoo ta'anidha. Fakkeenyaaf buufanni qilleensaa waraanaa Al-Udeed inni biyya Qatar keessatti argamu dhaabbata waraanaa Ameerikaan naannicha keessaa qabdu keessaa isa guddaa yoo ta'u wiirtuu ijoo duula qilleensaarraa ajajaan giddu galeessaa Ameerikaa itti hoogganudha. Haaluma wal fakkaatuun buufanni waraanaa biyya Bahrain keessa jiru ammoo wiirtuu dhaabbata humnoota galaanarraa Ameerikaati. Humni kunis nageenya bishaanotaa fi galaanotaa naannoo galoo galaana Arabiyaa fi waraana galaanarraa itti gaafatamummaa guddaa kan qabudha. Misaayilli Iraan haleellaa buufatoota waraanaa kanaaf itti fayyadamte kun maqaa Biraam Kaybar jedhamuunis kan beekamu yoo ta'u meeshaalee waraanaa baalaastikii Iraan ofiisheetii oomishtu keessaa isa dandeettii guddaa qabuu fi teekinooloojii ammayyaawaatiin ijaaramedha. Misaayilli kun fageenya kiiloomeetira 2000 balali'uu kan danda'u yoo ta'u dandeettii kanaanis guutummaa baha giddu galeessaa Israa'eliin dabalatee akkasumas buufatoota waraanaa Ameerikaa naannoo galoo galaanaa jiran hundaa qaqqabee rukutuu danda'a. Dheerina meetira 13 fi dalgee meetira 2 kan qabu misaayilli kun mataa dhukaatuu ulfaataa kiiloogiraama 1500 hanga 1800 baachuu danda'a. Kunis meeshaalee waraanaa baalaastikii Iraan qabdu hunda keessaa ba'aa dhukaatuu guddaa akka baatu isa taasisa. Dandeettiin ba'aa ulfaataa baachuu kanaafis ijaarsawwan waraanaa baay'ee ciman, wiirtuuwwan ajajaa waraanaa, kuusaalee dhiyeessii fi buufatoota xiyyaaraa caccabsee balleessuuf filannoo isa duraati. Dabalataanis misaayilli Khorram Shahr 4 kun fooyya'insa guddaa kan sirna humna oofuu fi
kallattii qabsiisuun gaayideensi irratti kan godhameefidha. Keessumattuu sirna balallii daqiiqaa dhumaarratti mala ofiin of hoogganuu jedhamu waan hidhateef yeroo bakka dhokkutuuf jedhuufi gara lafaatti deebi'uun daqiiqaa dhumaarratti kallattii fi sarara balallii isaa jijjiiruu danda'a. Dandeettiin kun immoo sirnoota ittisaa misaayilaa ammayyaawaa fi gurguddoom kanneen akka Patriot, Tiyaad, Arroof, David Sling warra naannicha keessatti eenyatti eegumsaaf dhaabbatan raawwateem dogoggorsiisuudhaan akka isaan misaayila kana qilleensa irratti kuffisuu hin dandeenye godha. Gama biraatiin haleellaa buufatoota Ameerikaa, Qaxarii fi Baariin keessatti raawwatame kana cinatti guyyuma kana raayyaan waraanaa Iraan misaayilota baalastikii gara 600 fi diroonota gara 2000 ta'an kallattiin gara biyya Israa'elitti furguggisee jira. Tarkaanfiin kunis walitti bu'iinsa guddaa fi waraanaa ifaa waraana 28 bara 2026 keessa Iraan, Ameerikaa fi Israa'el gidduutti eegale keessatti haleellaa misaayilaa fi diroonii qindaa'aa isa guddaa fi seenaa keessatti hamaa ta'e galmaa'ee jira. Halkan Sanbataa gara dilbataatti yeroo bari'u samiin Israa'el urjiidhaan osoo hin taane misaayilota baalastikii ulfaatoo ta'aniin uffifamee jira. Televiziiniin Iraan dambalii haaraa fi ulfaataa misaayilota gara lafa diinaatti erguu isaa yeroo labsu Tel Aviv fi kibba Israa'elitti Saayireniin akeekkachiisaa akkuma faggaa waraanaatti osoo walirraan cinnee iyyee jira. Suuraaleen naannichaa ba'an misaayilonni kunneen sirna ittisaa tarsaasanii yeroo rukutanii fi gamoowwan dho'insaan yeroo raafaman agarsiisu. Kun lola qofa miti, kun cabaa lafeeti. Garuu oduun inni hunda caalaa addunyaan asisee fi hidda dhiigaa dinagdee addunyaa kutee galaanarra ture. Eegduun warraaqsaa Iraan tarkaanfii seenaa keessatti murtii dhumaa jedhamuu danda'u fudhatee jira. Kaleessa ganamaa Iraan galaana Hormuz guutummaatti cufuu ishee labsitee jirti. Haa ta'u malee cufamuun kun addadha. Iraan galaanni kun hundaaf hin cufamne. Inni cufaa kan ta'e dooniiwwan Ameerikaa, Israa'el, Awurooppaa fi michoota isaanii qofaaf jettee jirti. Kun tarsiimoo siyaasaa fi waraanaa isa sadarkaa olaanaati. Iraan biyyoota baam akka Chaayinaa fi Raashiyaa biyyoota diina hin taaneef karaa bantee jirti. Biyyoota dhiyaa qofa hudhuuf murteessitee jirti. Yeroo waraanaa furtuun galaana kanaa harka Iraan jira. Dooniin diinaa kamiyyuu as keessa darbuuf yoo yaalte ibiddaan gubatti jechuun eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan akeekkachiisaa mamii hin qabne kennee jira. Akeekkachiisni kun jecha qofa hin turre battalumatti gara gochaatti jijjiiramee jira. Kaaba galaanaa Arabaa keessatti dooniin boba'aa Ameerikaa tokko ajaja kana cabsitee darbuuf yeroo yaaltutti misaayila Iraaniin rukutamte yeroo ammaa kana bishaan gubbaarratti boba'aa jirti. Dooniin kun gubachuun ishee Ameerikaa fi Awurooppaadhaaf ergaa ifaa dabarsee jira. Boba'aan naannoo kanaa isiniif dhowwamaadha. Tarkaanfiin Iraan kun dinagdee addunyaa raasee jira. Dooniiwwan boba'aa dhibbaan lakkaa'aman bishaan irra dhaabbatanii jiru. Iraan nuti seerota addunyaa yeroo waraanaa kabajuun mirga galaana keenyaa to'achuu fayyadamneera jechuun falmiti. Haaluma wal fakkaatuun Iraan isheen guyyoota darban lola lafoo fi samii irratti xiyyeeffattee turte. Har'a harka ishee gara bishaanitti dheereffachuun mootii galaana Ameerikaa doonii guddittii USS Abraham Lincoln irratti tarkaanfii rifachiisaa fudhattee jirti. Afayyaa'in opereeshinii waraanaa Iraan Koloneel Iman Tajik sagalee injifannootiin akka labsetti. Dooniin guddittiin Ameerikaa kun daangaa galaana Iraan irraa kiiloomeetira 340 qofa fagaattee galaana Hormuz to'achuuf dhiyaattee turti. Kun Iraaniif diina balbala irratti dhufee ture. Haa ta'u malee humna galaanaa eegduu warraaqsaa dirooniiwwan fayyadamuun haleellaa qindaa'aa fi saffisaa irratti bananii jiru. Wanti hundarra nama dhibuu fi xiinxaltoota waraanaa afaan qabachiisee bu'aa haleellaa kanaati. Koloneel Tajik akka jedhutti dooniin Lincoln isheen magaalaa sibiilaa jedhamtuu fi humna niwukileeraan sochootu kun haleellaa diroonii Iraan dandamachuu dadhabdee saffisaan baqattee jirti. Dooniin kun amma iddoo turtirraa kiiloomeetira 1000 ol duubatti deebitee gara dakka bishaanitti fagaachuuf dirqamtee jirti. Kun Ameerikaadhaaf kasaaraa waraanaa qofa osoo hin taane salphina siyaasaa guddaadha. Addunyaan yeroo ammaa kana akkuma doonii obomboleettii hamaa keessaa seentee kallattiitti deemtu wallaaltee raafamaa jirti. Iji biyyoota dhiyaa, ija Ameerikaa fi Israa'el akkasumas iji miidiyaalee addunyaa martii gara ba'a giddu galeessaa gara Teeraanii fi galaana Hormuzitti xiyyeeffatee ibiddaachitti boba'aa jiru qofa ilaalaatti jira. Garuu osoo isaan achi ilaalanii dugda duuba isaaniitiin ba'a fagoo irraa gaaddidduun sodaachisaa kan onni nama haaromsiisuu fi seenaadhumaa barreessuu danda'u tokko suuta jedhee ol ka'aa jira. Innis mooticha sodaachisaa abbaa niwukileeraa Kim Jong Un'dha. Torbanoota darban keessaa yeroo Ameerikaa fi Israa'el Iraaniin xiyyaaraan rukutan yeroo Teeraan gubattu namoonni baay'een gaaffii tokko qabu turan.
michuun Iraan inni guddaan inni Ameerikaam akka bofaatti jibbu sun eessa jira? Kim Jong Un maaliif cal jedhee moo sodaatee boolla seenee? Miidiyaaleen hawaasaa qoosaadhaan guutamee suuraa Kim raadarii ilaaluu fi anas waraana kanaaf na waamaa jedhuun fakkeessanii hojjetan. Isaan Kim Jong Un waraana kana keessaa dhabamuu isaa akka dadhabinaatti yookaan akka dagatamuu takkaatti fudhatan. Garuu dogoggorri guddaan addunyaam isa kanam. Kim Jong Un rafneem inni hin dagatamneem inni yeroo addunyaan ijisheem Teeraan irra keessum inni ammoo furtuu badii isa dhumaam qulqulleessaa tureem. Har'a oduun Pyongyang irraa beem gosa miidiyaa hawaasaa sanaam gara naasuu fi dhiphinaatti jijjiiree jira. Kim Jong Un callisa isaa cabsuun uffata isaa isa gurraacha uffateem ija isaa keessatti ibiddi diinummaam osoo boba'uum tarkaanfii seenaa fi sodaachisaa ta'een fudhatee jira. Oduun ejensii oduun Kooriyaam saaxilee akka mirkaneessutti Kim Jong Un magaalaa Nampo ishee qarqara galaana dhiyaa Kooriyaa irratti argamtu keessatti argameen achi keessatti iddoo ijaarsaa doonii waraanaam daawwachuun bineensa galaana haaraam kan maqaan isaa Choi Hae-hun jedhamu eebbisee jira. Garuu wanti nama naasisuum doonii kana miti meeshaa doonii kanarraam furguggifamuudha. Kim osoo golfuum ajaja kenneem battaluma sanatti doonii haaraam sanarraam misaayilii kruuzii istiraatejikii jedhamu sagalee lafa raasuun samii tarsaasee barrisee. Jechi istiraatejikii jedhu kun afaan waraanaa Pyongyang keessatti hiika salphaa hin qabu. Inni koodii dhokataa nuukilaraa jechuudha. Kim Jong Un misaayila kana yeroo ilaalu ergaa ifa tokkoom addunyaatti dabarsee ani doonii waraanaa kiyyaam hundaam humna nuukilaraatiin hidhachiiseera galaanni kiyyaam galaana du'aati. Meem haala kanaam wal qabsiisnee haa ilaallu. Yeroo Ameerikaan dooniiwwan ishee Abrahaam Lincoln nafam Gerald Ford gara Iraanitti ergitee Kim Jong Un immoo doonii isaa kan nuukilara baatuum gara galaanaatti gadi dhiisee kun tasa kan ta'e miti. Kun deebii kallattii fi michummaa dhiigaa inni Iraan wajjin qabu agarsiisa. Kim Jong Un fi Iraan diina tokko qabu. Innis impeeriyaalizimii Ameerikaadha. Kim akkas jedhee yaada. Har'a Iraan yoo koofteem boruu dabareen kiyyaa. Kanaafuu Iraan kufuun ishee anaafis kufuudha. Hubannoon Kim Iraan irratti qabu hubannoo michummaa qofa osoo hin taane hubannoo wabii jireenyaati. Iraanii fi Kooriyaan kaabaa waggoota dheeraaf teekinooloojii misaayilaa fi nuukilaraam wal jijjiiraa turan. Misaayilonni Iraan har'a Tel Aviv guban dhiiga teekinooloojii Kooriyaa kaabaa of keessaa qabu. Kanaafuu Kim yeroo Iraan rukutamtu ilmi isaa akka rukutametti lakkaa'ama. Gabaasni Yonhap yookaan Kooriyaa kibbaa akka jedhutti Kim ajaja haaraa dabarsee jira. Waggoota 5 dhufan keessatti dooniiwwan waraanaa gurguddoo fi humna nuukilaraa qaban dabalataan haa ijaaraman. Inni kana kan jedheef nageenyaaf osoo hin taane lola dhumaam Ameerikaa wajjin godhamuuf qophaa'uuf. Kim humna galaana keenyaa saffisaan guddifnee bishaan jalaa fi bishaan gubbaa irraan diina keenyaa adabuuf qophii ta'uu qabna jedhee jira. Xiinxaltoonni waraanaa Kim Jong Un akkam dhokotaatti ilaalu. Pireezidaantiin Trump Iraan irratti xiyyeeffate osoo jiru Kim Jong Un gama baatiin adda waraana lammaffaa banuu danda'a. Ni yaada yeroo Ameerikaan lola Iraaniin qabamtee jirtutti Kim Jong Un misaayila isaa gara buufata Ameerikaa kan Guam yookaan Jaapaanitti yoo qajeelche maaltu ta'a? Humna Ameerikaa bakka lamatti ramaam dhiphinna addunyaa dachaadhaan dabalaam. Kim kana sirriitti beekaam. Kanaafuu ani isaas hin jiraam qophiidhaam yoomiyyuu ajajaam Iraan cina dhaabbachuun an kennaam jechaa jiraam. Kim Jong Un nama miiraan oofamu miti. Inni nama herregaam badii waliin beekuudha. Ameerikaan Iraanin jilbeenfachiisuu yoo barbaadde jalqaba ana bira darbuu qabdi jechuun dhaadachaa jira. Suuraan inni doonii Choi Hae-hun irra dhaabbatee bishaan garaa isaa keessaa nuukilara baatu ilaalu sun suuraa hoogganaa biyya isaa jaallatu qofa osoo hin taane suuraa goota addunyaa sodaachisuu kan Iraan cina dhaabbachuuf murteessedha. Walumaa galatti har'a Iraan kophaa ishee miti. Iraan misaayila qabdi. Iraan galaana Hormuz qabdi. Iraan michuu sibiilaa Pyongyang ta'ee furtuu nuukilaraa irraa quba kaa'ee eegu qabdi. Kim Jong Un ani kophaa hin turre ani qophiin xumuraa ture jechuun har'a addunyaa dammaqsee jira. Waraanni kun waraana ba'aa giddu galeessaa qofa miti. Inni waraana addunyaa ta'uuf qarqararra ga'ee jira. Ameerikaan Iraanin tuquun ishee simbirroo qofa osoo hin taane jawwee hirribaa dammaqsuu ishee har'a mirkanaa'ee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota har'aaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa ta'an subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa.